backgroundii akkasiirraa gara backgroundii yookaan immoo studio akkas bareedu kan TikTokiidhaaf 916 dha yookaan immoo bilbilli keenya akka dhaabbateettidha jechuudha. Kan YouTubeidhaaf nuti hojjennu suuraa keenya qofa galchuudhaan viidiyoowwan garaagaraa kireet akkanuma viidiyoo lama galcheen jira jechuudhaani. Viidiyoo kana ergan galcheen booda maal akkati irratti suuraa keenya qofa galchuudhaan viidiyoowwan garaagaraa kireet akkanuuf godhu gochuu dandeenya. Akkasumas immoo AI'dhaan kan hojjetaman viidiyoowwan garaagaraallee kaapkatiin wanta ofirraa qabuuf isallee fayyadamnee hojjechuu dandeenya. Waa'ee aappii kaapkatii kana caala isinitti haasa'uu hin danda'a. Garuu viidiyoon akka nuti hin dheeranneef har'a namoonni haaraa ta'an akkaataa kamiin kaapkatii irratti viidiyoo editingii akka jalqaban isinitti argisiisa. Amma xumura viidiyootti na hordofaa. Aappii nuti har'a barbaannu kaapkatiin isa kana fakkaata. Kunoo kaapkatii isa jedhu kana jechuudha. Aappii kanas immoo Play Store yookaan immoo App Store irraa argachuu dandeenya. Play Store irra deemnee bakka search irratti akkasumas immoo App Store irra deemnee kaapkat jennee ni barreessina. Kaapkat app isa jedhu kana jechuudha. Kunoo erga akkasitti search gooneen booda isin wanta hin buusne bakka kanarraa install jedhee isin dhufuu danda'a. Ani garuu buuseera waan ta'eef open naan jedha. Open hin jedhaanii yeroon open jedhuun bakka kanarra na fidaa jechuudha. Inni jalqabaa nuti viidiyoo keenya edit godhachuudhaaf new project isa jedhu kana tuqnee seenna. Garuu CapCut irratti wantoota baay'eetu jira akkuma jalqaba isinitti hime. Photo editor kan jedhu jira. Suuraa keessan edit gochuu barbaadan illee asirratti edit godhachuu dandeessu. Backgroundiiwwan garaagaraa remove gochuu barbaadan asumaan kallattiidhaan remove gochuu dandeessu. Akkasumas effektiiwwan garaagaraa fayyadamuudhaan illee CapCut irratti suuraa kaasuu dandeessu. Effektiiwwan baay'ee ofirraa qaba. CapCut kaameraadhaan fayyadamtanii suuraa yoo kaastan illee jechuudha. Akkasumas immoo tuuliiwwan AI irra jiran garaagaraa irra jiru. Isa illee asirratti ittiin hojjechuu dandeessu jechuudha. Gara fuulduraatti waa'ee isaas viidiyoo isin hojjechuu danda'a. Kanaaf CapCut irratti wanta baay'eetu jira. Effektiiwwan baay'ee ofirraa qaba. CapCutiin aappii baay'ee namatti toluudhaan waggoota dheeraadhaaf kan fayyadamedha jechuudha. Kanaaf amma mee akkamitti akka viidiyoo keenya jalqabnu isinitti hima. New project isa jedhu kana tuqna jechuudha. Viidiyoo keenya edit gochuu jalqabuudha. Sana booda gubbaa kanarraa viidiyoo fi footoo jedhee isinitti argisiisa. Kunoo amma viidiyoo irra jira. Kunoo bakka kanarraa viidiyoo jira. Bakka kanarraa footoo jedha jechuudha. Isa footoo jedhu yoon tuqe viidiyoo irraa gara footootti naa jijjiira. Akkasumas immoo kan footoo naa fida jechuudha. Ani garuu amma viidiyoo dhumaan barbaade waan ta'eef akkuma asirra jiruttan viidiyoon har'a barbaadu ad godhadhaa jechuudha. Viidiyoowwan har'a ni barbaadu isaan kana lamaanidha waan ta'eef kunoo isa jalqabaa akkasittiin ad godhadhaa. Qoba qobaan galchisuunitti argisiisa. Sana booda viidiyoo kiyya ad ergaan godheen booda jala kanarraa HD isaa jedhu kana hin raanfatiin hundumti keessan iyyuu HD isaa jedhu kana irratti tiikii akkasiin godhu godha maaliif viidiyoon keessan akka kwaalitiin isaa guddaa ta'uuf jechuudha yeroo edit gootan. Sana booda maal jettuuni ad jettuun. Kunoo amma viidiyoo kiyya fidee asirra naa galcheera jechuudha. Inni jalqabaa CapCut irratti yookaan immoo nuti maaliif hojjenna kan jedhu yaaduu qabna jalqaba jechuudha. Fakkeenyaaf reeshoon YouTube fi TikTokiidhaaf Facebookiidhaaf hojjetamu tokko miti. Fakkeenyaaf kan TikTokii fi kan Facebookii reeshoon isaanii dhaabbataadha jechuun reeshoon isaa garaa jechuudha. Kan akkasumas immoo kan asirratti kan YouTubeis immoo gargari. Fakkeenyaaf kun asirra galee yoon isinitti argisiisu kan TikTokiidhaaf 916 dha yookaan immoo bilbilli keenya akka dhaabbateettidha jechuudha. Kan YouTubeidhaaf nuti hojjennu immoo maal ta'uu qaba? Ciisee ta'uu qaba. Kana jechuun 16 jechuudha. Kanaaf sooshaal miidiyaa garaagaraatiif yeroo fayyadamnu viidiyoo keenya edit yeroo goonu kan hundaayyuu gargaridha. Kan Instagramiidhaaf fakkeenyaaf Instagramii stooriidhaaf kan nuti hojjennu gargaridha. Telegramii nuti bakka akkuma erga barbaannetti hojjenna waan ta'eef Facebookii stooriidhaaf kan nuti hojjennu gargaridha. Kanaaf reeshoo yeroo hundumayyuu reeshoo filachuun dirqamadha jechuudha. Kanaaf reeshoo keenya argachuudhaaf eessa arganna? Dhufnee jala kanarraa isaan kana erga xiqqoo ishee akkana harkisneen booda kunoo xiqqoo ishee erga akkana harkisneen booda accept reeshoo kan jedhu kun jira. Isa kana jechuudha. Isa kana akkasitti tuqnee reeshoo keenya ni filanna jechuudha. TikTokiif barbaanna yoo ta'e kunoo 916 jedhu kana akka dhaabbataa ta'een godhachuu dandeenya. YouTubeidhaaf barbaanna yoo ta'e immoo jala kanarraa kunoo suma bukkee 16 kan jedhu reeshoon jira. Reeshoo ani amma reeshoo kana nan barbaada maaliif viidiyoo kiyya YouTubeifan hojjechaa jira waan ta'eef reeshoo kana nan barbaada. Isin Instagramiif barbaaddu yoo ta'e akkas gochuu dandeessu. Akkasumas bakka kan wanta baay'eetiif jira waan ta'eef akkaataa kanaan edit godhachuu dandeessu jechuudha. Instagramii stooriidhaaf malee normaalii
kan poostii yoo ta'een alatti kan tiiktookiidhaanis yoo poost gootan Instagram irratti ni mul'ata. YouTube irratti garuu hin bareedu yoo akkasitti gadhiistan hin bareedu. Amma fakkeenyaaf akka tiiktookiidhaaf hojjettanitti YouTube irratti deemtanii yeroo gadhiistanitti hin bareedu. Maaliif baakgiraawundii saawundumti iyyuu hin bareedu waan ta'eef akkaataa kanaan gochuu qabdu jechuudha. Sana booda maal gootu jechuudha. Amma viidiyoo kiyya galcheera. Inni jalqabaa maal gochuun qaba? Viidiyoo kan biraa yoon barbaade bakka kanarraa mallattoo pilaasii kana tuqee viidiyoo kan biraa nan galcha jechuudha. Kunoo viidiyoo kan biraa galcheen jira. Kunoo amma viidiyoo lama galcheen jira jechuudhaani. Viidiyoo kana ergan galcheen booda maalan godha? Inni jalqabaa akkuma viidiyoo keessan irra jirutti viidiyoo keessan bakka itti kuttanii fi bakka irraa har'istan yoo jiraate akkaataa kanaan harkistanii wanni gootu jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoon kiyya asirraa akka jalqabuun barbaada yoon ta'e dhufeen asirratti akka cituun barbaada yoon ta'e dhufeen asirratti ergan tuqeen booda yookaan akkasitti harkiseetanan kutaa akkanatti harkiseen kutaa yookaan immoo maalan godhaa jala kanarraa ispiliit kan jedhu jira. Kun jala kanarraa ispiliit inni jettu kun jirti isa tuqee ispiliit gochuun danda'a jechuudha jala kanarraa. Amma akkasitti osoo tuqee ispiliit kan jedhu kana yoon tuqee maal godheera jechuudha viidiyoo kiyya bakka lamatti hireera jechuudha. Amma yoon barbaade isa duubaa yoon barbaade isa kana tuqeen isa lammaffaarra jiru kana tuqeen diileet kan jedhu kana tuqeen diileet godha. Amma asitti citee jira jechuudha viidiyoon kiyya. Sana booda viidiyoo isa lammaffaatu jalqaba jechuudha. Sana ani amma kutuun barbaanne waan ta'eef akkuma jiru nan godha. Sana booddee inni kan biraa kan nuti beekuu qabnu namoonni baay'een amma edit ni goona garuu sagalee duubarraan jiru yookaan immoo baakgiraawundii irra sagaleen jiru hin balleessinu. Kan amma akkaataa kamiin balleessina viidiyoo keenya erga tuqneen booda namoonni akkuma viidiyoo iskiriin riikardii kan gootanis ta'uu danda'a. Viidiyoo keessan akkasitti kan waraabdanis haa ta'u erga viidiyoo keessan tuqxaniin booda aadiyoodhaanis ni ta'a. Aadiyoos yoo galchitan ta'e kan aadiyoollee akkaataa sanaan sirreeffachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf sana booda ergaan akkasitti viidiyoo kiyya tuqee xiqqoo shi gara kanarra ergan deemeen booda gara dhumaarra maaltu jira? Kunoo akkas gara dhumaarra ergan deemeen booda readers noise kan jedhu kun jira. Isa kana jechuudha. Isa kana tuqxanii kunoo akkasitti isa kana oonii ni gootu. Kutaataan immoo yeroo akkasitti akkas gootan amma kunoo isinitti argisiisume asirratti kanaanii fi osoo waan hin ta'in sagaleen jiru gargari. Kutaataan immoo baakgiraawundii kana yeroo akkas ta'u jalarraa wanta akka ish jedhu wanta akka bishaanii wayii yookaan immoo qilleensa ta'uu danda'a duubarraan ni dhaga'ama. Yeroon akkasitti kan oon godhu garuu bakka sagaleensaa qulqulluutu dhaga'ama jechuudha. Kanaaf isa kana gootu jechuudha. Akka nama jalqabaatti isa kana viidiyoo keessan irratti ni gootu. Teekstiiwwan adda addaa yoo galchuu barbaadan kunoo bakkuma kanarra teekstii kan jedhu kun jira. Teekstii irratti illee kaapkatiin bakka teekstii yeroo barreessitanitti baay'ee kan namatti tolu qabaa jechuudha. Ofiisaatiif amma isin erga teekstii tokko barreessitaniin booda erguma akkasitti waan tokko barreessitaniin booda asirraa wantoota akkasii qaba. Ufuma isaatiif bakka baay'ee barbaadu iyyuullee isin hin geessu jechuudha. Defaultiidhaan akkaataa kanaan isaan kana wanta akkas babbareedan qabaa jechuudha. Kanaaf isaan kana keessa foont istaayilii keessan asirraa galtanii filachuu dandeessu. Istaayil kan jedhu kana filachuu dandeessu. Gara fuulduraatti isiniifan hojjedha. Akkaataa kamiin akka barreessitan effektiiwwan garaagaraallee bakka kanarra jiru. Animeeshiniiwwan jiru. Isaan kana fayyadamtanii akka barbaadanitti hojjechuu dandeessu jechuudha. Isaan kana fayyadamtanii hojjechuu dandeessu. Kan biraa muuziqaa garaagaraa gubbaarraa hin galchuu barbaadan amma fakkeenyaaf aadiyoodhaan gargar kan waraabdanii fi footoo yookaan immoo viidiyoon gargar yoo ta'e yookaan immoo sagalee duubarraan akka siniif galchuu barbaadan maal gootu jechuudha. Asumarraa osoodhuma viidiyoon tuqin jala kanarraa aadiyoo kan jedhu kun jira. Aadiyoo kan jedhu kana yeroo filattanitti immoo gubbaa kanarraa saawundi kan jedhu jira. Saawundi isa jedhu kana yoo tuqxan kanti fakkeenyaaf tiiktookii fayyadamtu yoo ta'e kaapkatiin keessaniif tiiktookiin keessa wal qunnamira yoo ta'e kan kaapkatiillee kan tiiktookillee bakka kanarratti isinii fida. Akkasumas immoo vaayiraalii kan ta'an kan isin yeroo baay'ee deddeebiidhaan wanta isin fayyadamtanii asirratti isinii fida bakka tiiktook jedhutti. Bakka kanarratti immoo kanuma kaapkatii irratti viidiyoowwan suuraawwan sagaleewwan ta'an bakka kanarratti illee isinii fida jechuudha. Isaan kana asirraa fayyadamuu dandeessu. Faayila keessan keessaa immoo yoo galfachuu barbaadanis kunuu isa lammaffaarra jiru kana jechuudha. Inni kun kanuma mataa isaatii kan kaapkatiiti. Inni kun immoo faayila irraa kan qabdan sana booda diivaayis kan jedhu kana tuqxanii asirraa wanta barbaadan kun amma isa kana ani faayila irraa kanan qabudha. Akkasitti barbaadanii mallattoo pilaasii kana tuqxaniitidha kan isin galchitan amma fakkeenyaaf kun akkasitti tuqee maal godha
kuno argitanii galcheera jechuudha. Faarfannaan galchee nama fakkeenyaaf faarfannaa kanaa fi sagaleen kan kanaa amma akka guddatuun barbaada waan ta'eef isa kan kanaa maal godheen qinxinneessa jechuudha. Kuno jala kanarraa akkuma jiru kanarratti tuqeetanan kuno asirraa tuqeetanan maalan godha jechuudha. Sagalee isaan akkasitti hir'isaa jechuudha. Amman barbaade irraa nan godhadha jechuudha. Sana booda sagaleen isaa duubarraa baay'een dhaga'amu kan kiyyatu dhaga'ama jechuudha. Kuno kan kiyyatu akkasitti dhaga'ama jechuudha. Ishi barreeffama kana nan balleessa maaliif isinitti argisiisuuf kan galche waan ta'eef sagalicha barreeffamicha wanta hin barbaanneef yookaan immoo barreeffama sirrii barreessitanan irra isinii galcha. Tolee amma sirreessitan jira kuno sirreesseen jira sagaleen kan jalas kun akkasitti isinitti dhaga'ama jechuudha. Background yookaan immoo studio akkas bareedu takka. Na kanaaf akkasitti edit godheen jira amma nan balleessanii maaliif hin barbaadu waan ta'eef yoon balleessuu barbaadu immoo yookaan jijjiiruun barbaadu isuma tuqeetanan muuziqaa sana tuqeetanan jechuudha. San jalaan galche kana kun akkasitti isinitti mul'ata. Amma yeroo tokko tokko akkasitti baduu danda'a. Yeroo badee yookaan dhuftanii asirraa yeroo akkasitti muuziqaa sana tuqtan kan isin jalqaba galchitan kan ammas haaraa kan galchuu barbaadanis isin ajaja waan ta'eef kana tuqeetanan jagala kanarraa maalan jedhaan jechuudha. Diileet isa jedhu kanan tuqaa jechuudha. Sana booda diileet amma badee jira jechuudha. Kanaaf ammas kanan barbaadu galfachuun danda'anii nan galchanii maaliif viidiyoo kiyya onnuma irratti nan galcha maaliif sagaleen duubarraan baakgiraawundiin xiqqaallee yoo taatu yoo jiraatu baay'ee namatti tola. yuutuubii fi waan akkasii irratti koopiraayitiin akkasiin hin qabneef immoo erga sagalicha galchitaniin booda sagalee sana saawundi isaa jijjiiruu dandeessu. Maaliif noormaalii namoonni yuutuubii irratti kan gadhiisan isin gadhiisuu dandeessan maaliif baakgiraawundii isin qaba waan ta'eef koopiraayitiidhaan. Kanaaf isa kana sirriitti of eeggannoo godhaa keessattuu namoonni yuutuubii irratti hojjechuu barbaadan appiiwwan biraallee rakkoo hin qabu keessattuu yuutuubii irratti namoonni hojjechuu barbaadan isa kana of eeggannoo guddaa gochuudhaan hojjechuu qabduun siniin jedha. Innaa kan biraa har'a kanan isinitti himu akkamitti overlay yookaan immoo wantoota kan biraa fakkeenyaaf subscribe batanii wantoota akkasii galfachuu barbaanne immoo kan nuti goonu maalidha overlay isa jedhudha. Overlay isa jedhu kana isa kana jechuudha. Isa ni tuqna yeroo tuqne ammas gara maalii nu geessa gara faayila keenya nu geessa jechuudha. Footoo yoo ta'e footoo, viidiyoo ta'e immoo viidiyoo jettanii galfachuu dandeessu. Ani amma kanan irra duraan buufadhe jira waan ta'eef isan galcha. Namoonni immoo subscribe batanii fi wantoota akkasii namoonni barbaadan Telegram irra sinan kaa waan ta'eef achirraa deemtanii buufachuu dandeessu. Kun amma overlay godheen jira. Kanaaf amma bakka hin barbaadu irraan godhadha jechuudha. Bakka kamirra kanaa ta'u yoo barbaade sana booda asirraa zoom gootanii guddina isaaf xiqqeenya isaa haala kanaan erga sirreessitaniin booda maal jettuuni dhuftanii bakka kanarra remove background isa kan jedhu yookaan remove bj kan jedhu kan jira. Kun bakka kanarra remove bj kan jedhu jira. Sana booda chroma key isa jedhu tuqtanii sana booda green isaa akkasitti yeroo tuqtan ofuma irraa isinii balleessaa jechuudha. Kun ammas innis maal ta'e jechuudha. Subscribe na godhaa akkasumas immoo gara fuulduraatti barnoonni kaabgatii ta'uu danda'a wantoota kan biraatiin qaba. Akkasitti naa taa'ee jira jechuudha. Inni kunis kanan barbaadu kanas galfadheen jira jechuudha. Tole har'aaf viidiyoon keenyas akka hin dheeranneef kana fakkaata. Kutaattaan immoo akkaataa kamiin akka viidiyoowwan keenya bareechuu dandeenyu akkanumas immoo wantoota akkamii yeroo itti daballe viidiyoon keenya immoo namoota biraatti akkamitti akka inni ilaalamuu fi maal akka dabaluu dandeenyu akkaataa kamiin akka daballu baakgiraawundii ta'uu danda'a akkasumas immoo effektiiwwan garaagaraa ta'uu danda'a. Akkaataa kamiin viidiyoo keenya irratti akka daballu akkasumas immoo viidiyoo keenya illee akkaataa kamiin akka sirriitti bareechannu illee gara fuulduraatti isinitti agarsiisa. Kanaaf amma viidiyoo keenya erga xumurree dhumarratti maal goona jechuudha. Gubbaa kanarraa export jenna jechuudha. Isa dura immoo bakka kanarraa dhufnee isa kana filachuu dandeenya. Quality isaa amma barbaanne irra godhachuu dandeenya. Kun akkuma isinitti himee aga 4K tti jira waan ta'eef amma 80 inni P jedhu kun anaaf naa gahaadha. Sana booda maalan jedhaanii export jedhaan jechuudha. Amma viidiyoon kiyya bakka save ta'aa jira jechuudha. Beeksisni isinitti dhufuu danda'a. Beeksisni sun erga darbeen booda seensiniif ta'a jechuudha. Sana booda viidiyoon nuti hojjenne riizaaltii isaan isinitti argisiisa maal akka fakkaatu. Kutaattaanuun immoo baakgiraawundii akkasiirraa gara baakgiraawundii yookaan immoo istuudiyoo akkas bareeduutti akkaataa kamiin akka jijjiirrachuu dandeenyu viidiyoo keenya isinitti argisiisa. Namoonni subscribe nan godhin jirtan subscribe na godha akkasumas immoo gara fuulduraatti barnoonni kaabgatii ta'uu danda'a wantoota kan biraatiin qabadhee isinii dhufu. Akka inni notifiikeeshinii isin qaqqabuuf mallattoo bilbilaa on gochuudhaan notifiikeeshiniin yeroo isin qaqqabe viidiyoo sana deemtanii ilaaltanii wantoota isin barbaachisu yookaan immoo na fayyada jettanii yaaddaan akka argattaniif subscribe na godhaa mallattoo bilbilaa on gochuudhaan akkasumas immoo viidiyoo kiyyaa yoo isin danda'ame amma xumuraatti ilaaluudhaan na jajjabeessaa galatooma.